Halloo akkam daawwattoota kiyya fayyaa nagayaa baga jiraatanii har'a hiccitii ajaa'ibaa Oromiyaa keessatti deemu isinii qabadheetiin dhufee jira. Akkuma seentanitti waliif raabsaa, waliif faffacaasaa, waliif dabarsaa. Hiccitii tun yeroo dheeraa jala deemnee amma duras isinii jira, isinii qulqulleessinee garuu amma gurra isin buusuudhaaf eenyutu Oromoo ajjeesaa jira, eenyutu Oromoo irratti shira xaxaa jira. Paartii lamatti adda baasnee jirra. Paartii duraa har'a isinii himna, paartii lammadaa yeroo biraa isinii itti daana. Amma paartii duraa irraa akka dhaggeeffattaniif uummanni akka gurra bu'uuf dafaa sheer godhaa, waliif raabsaa, adara. Oromoo eenyu ajjeesu jira, kadhakotee jiruu fi ka ifatti jiru. Lameen kanaan qabadhee dhufee jira. Oromoon beekuu qabdi nama isa ajjeesu. Dafii nallaalini sheer godhi piliis. Dubbii ajaa'ibaa dhageessa har'a dubbii ajaa'ibaa. Uummata eenyu beeleessaa jira, uummata eenyu ajjeesaa jira. Har'a dhageessa kunu. Har'a dhageessa seena. Dafaa sheer godha, dafaa waliif dabarsa. Ala abaluu kana du'e, abaluu akkasii. Baga nagaan dhuftanii, kunis Jamaalii baga nagaan dhufte. Seenaa. Ajaa'iba garuu. Way dubbii ajaa'ibaa. Way Oromoo. Oromoon yoomuma waan hedduu nama gaddisiisa wallaahi. Waan hedduu nama gaddisiisa. Har'a takkumaan isinii hima. Yoo dhaabee walitti isinii hime waan fudhatanii har'a takkumaan isinii hima. Kaan walumaan beeynam. Tokkoon isinii hima har'a garuu. Seenaa waliif raabsa. Sirba kanas dhaggeeffadha. Sirbi kuni dhaamsa qaba. Paartii mormituutis mootummaanis ani umrii dheereffachuudhaaf nama ajjeesuun kun diraamaa kanatti hirmaachuun kun hedduu garaana nyaata. Kana saaxiluu abbaan fedhe irraa hin deebi'u. Har'a garuu takkaan isin hima, paartii takkaan siima, paartii itti aantu gaafa ganama hedduu hojii wal dhabu sanii gaafa saniiti. Seenaa. Sirba kana dhaggeeffachaa sheer godhi dafii. Umar Suleemaan dhaggeeffadhu Umar Suleemaan. Miira keessa nama naqa. Wallahi miira keessa nama naqa. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Sirba kana dhaggeeffadhaa fi eenyuuf deema. Naagaltee luu diddee malee. Ani dubbiin dur naagaltee jirti isiniif galuu diddee jee Umar Suleemaan. Warra qawwee dhukaasii malee hin amaninaa jee Umar Suleemaan. Takkitti siin amaninaa warra qawwee dhukaasu malee jee. Bosona warra jiru malee jee. Umar Suleemaan galatoom. Dubbiin dur naagaltee jee bar dubbiin dur naagaltee.
dhaggeeffadhaa sheer godhi. Akka keessan kana bara namni hedduun karaa boolee kanaan barbiisaadhaan hin baane. Diinaa waliin taane gaafa fedhe bahee gaafa hin tachaane. Uummata Oromoo dhiibanii yaadanii biyya isaa irraa jaalalaan yaane. Jaalalaan yaane biyya irraa uummanni diddi kuni. Warri isin amma walii galtan kana mootummaa wayyaane. Sababni isaalleen akka keessan kana qorii lama keessaa mukaa tokko nyaachuun isaaniif hin taane. Eenyuunuu hin jibbu biyya ofiititti hin jibannoo hin galu. Eenyuunuu hin jibbu biyya ofiititti hin jibannoo hin galu. Okay. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Wanni jedhaa jirru bilisummaa keenya barbaadachuuf yaane. Akka keessan kan harka qullaa galuu waan irraa hin malu. Harka qullaa galuu nurra nu galu jiru. Adabadhaa ta'a uummata Oromoo duraan dhaab. Uummata Oromoo duraan dhaabbatina. Alaa kulli har'aa marsaa duraarraa haasooyinaa jaalfaqadaan kuni eenyu dura. Irra guddaan OMN dhiyoo tana jaalfaqadaa Abdiisaa haasawaa jira. Jaalfaqadaan kuni eenyu namni baruu barbaaddan kootta. Diyaasporaa kanarraa hoo ittiin isinii waan rakkoon hin jiru Umar Suleymaaniin cufaarrayi. Isaa inni nu himee fixee jira. Umar Suleymaan sirritti nama dhukaasu malee hin amaninaa jee inni. Ani duruun dubbiin naa galte isiniif galuu diddee jee. Warra harka qullaa fiigaa galee fi warra kaanis dhugaatti himaa jira hunda isaanii kijibdoota jechuudha. Warra garaadhaaf. Alaa kulli aansanitti deebina waa'ee sirba isaati. Jaalfaqadaan kun eenyu? Jaalfaqadaa kana amma dura isin himeetiin jira. Abiy Ahmadiin hoogganamaa. Birhaanuu Juulaatiin hoogganamaa. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin sossoohaa ajaja kan fudhatu Abiy Ahmad irraa jeetii yeroo 100 isin himee ture. Uski jibaanaan jettan. Dubbiin irratti busheessitan. Arra garuu OMN gizee gadi baate amanuu eegaltan. Amma garuu keessa gadi bu'eetiin isin hima waa'ee jaalfaqadaa. Diyaasporaa kanarraa namni jaalfaqadaa hojiidhaan hariiroo qabu eenyu faadhaa asirraa isinii gala. Abiy Ahmadiin akka hoogganamu akka uummata Amaaraatis uummata Oromootis fixee maqaa abaa'ootiin naggaduu ture. Amma duraan isin OMN amma irriibaa kaati quba qabdi wallaalteetii miti OMN durii sinuma beeti. Akka jaalfaqadaan waraana Abiyyi ta'e duri beeti faannootti achi dhiibuu barbaaddi malee jaalfaqadaan akka Abiy Ahmadii fi Birhaanuu Juulaatiin hoogganamu miseensa raayyuma godhi bakka eega hoogganame miseensa raayyaa jechuudha rooboo jala bahee jira. Asoo beetuuti kara faannoo achi oofti. Alaa kulli haal itti gaafatamaan isaanii kan ala kanaa eenyu Agumaa Baay'isaa faadha. Maqaa Oromootiin warra naggatu jechuudha. Agumaa Baay'isaa kuni amma dura akkuma beekamutti eenyu inni dura. Birhaanuu Juulaa hojiidhaan dhiyoo tanallee wal qunnamee jira. Informaationa qabatamaadha kun kasoban tahin amma dura isin himeetiin jira. Birhaanuu Juulaa nimicha Nabi Muhammad arrabsee sallallahu alaihi wasallam dhiyoo tana biyya dhaqee kan namni jillisan barbaadu biyya dhaqee jaalfaqadaa wajji waliin saahibaa beek Birhaanuu Juulaa wajjin amma maal naan jee ni beektaa tokko obboleetii isaa fuudheetii obboleetii isaa bira dhaqee Birhaanuu Juulaa obboleetii isaaf jalaa qaba. Obboleetii jeneraala Itoophiyaa obboleetii nimicha Nabi Muhammad arrabsee sallallahu alaihi wasallam
jaartii isaati jechuun Biraanuu Juulaa obboleetii bira nimicha nabii arrabse kan dhiyootan Itoophiyaa dhaqee shira tolchee Faqadaa hojiidhaan Abiyyifaa hojiidhaan ala kana garuu akka nama abaa'oo ta'ee maqaa abaa'oo warri balleessu ummata kan quba qabaadhaan namni kana beekuu qaba. Yoo gufuu akkanaaf keessaa hin baasne qabsoon keenya nama muraasaatiin hin laamshootu. Kana namni beekuu qaba. Kana namni ifatti gurratti naqachuu qaba. Dirqama isaati kuni. Dirqama qabaan isin ijjee. Namni Oromoo ta'e hundi dhumaatii ummata Faqadaadhaan kan hoogganamu saatalaayitii Abiy Ahmediidhaan karaa akkasiitiin akka nama raayyaa ittisa biyyaa hojii wallala qabu ummata hiikkachiisaa. Faannoo miti gammaas kan ummata ajjiisaa jiru. Raayyuma ittisa biyyaa huccuu biraa faannoo uffisaniiti. Akka ummanni keenya saba kaanii hojii walitti bu'ee Abiy irraa gadi bu'u. No, kan ajjeesaa jiru raayyaa ittisa biyyaa faannoo uffatanii hin jiru. Yoo faannoo ta'e deemee akka Tigraayitti tarkaanfii fudhachaa jirutti haa fudhatu. Gaafa san faannoon jaanii gaafa san. Gaafa raayyaa ittisa biyyaa Abiy Ahmed faannoo ummata nagayaa mana hojii gubaa jiru kanarratti tarkaanfii fudhate gaafa san faannoon mana gubee faannoon nama ajjeesee hin jiru. Garuu amma muummichi ministeera Oromoo raayyaan ittisa biyyaa Oromoo faannootu nama ajjeesaa no kijibu. Faannooti yoo guyyaa takka dhufee namni akka shiftaallee nama ajjeesee deeme garuu akka mootummaatti kan hoogganamu birgeediidhaan dhufee akka fedhetti Oromiyaa keessa kan dhiichisu kuni shira Abiy Ahmed shira biltsiginnaati. Kan namni beekuu qabu. Jala sararee jechuudha. Jaal Faqadaa kana fuudhanii akka nama haaraa nutti godhan yeroo ammaan tana. Jaal Faqadaa jechuun waraana raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Dhumi akkasuma. Raayyaa ittisa biyyaa akka huccuu abaa uffatu. Shimallisii fi Abiyyiin akka nama wallalaa gootan. Shimallisii fi Abiyyiin halkanii guyyaa masaraa mootummaa keessaa waliin haasawan miidiyaa irratti waan biraa haasawu. Uummata hoolaa. Ani akka uummata keenya kana akkam je'eetiin isinitti himaa siyaasa. Akkam je'eetiin isinitti himaa ani garaan na gubatee siyaasaa kana akkamitti isiniif hin dhiisaa siyaasaa kana. Oke umanni kullo hay oke amor mo ka fedete wan hajo umanni Oromo garu akami wallaltan shimallis abdisati fi Abiy Ahmed halkani guya walin tani walin hason anga sa Ibrahim fi Taye Dandati fi shimallis abdisa walin tani ti korora basa misen sa tokko kayo tokko biye tokko wal chanjira isini jenne isini wato isini fingalu isin wal saatilani wal marre godani jinni akkana jaani ummata masaraa keessatti akkaataa Oromoon itti dhumtu wal mari'atu wallala jettan namni wal arrabse qilleensa arrabni diraamaa dhaabbii isin hin jenne isiniif hin galu isin. Ala kulli hal Abiy Ahmed ummata kuma shantam ummata kuma dhibbatti lakkaa'amu wallaggarraa ummata nagayaa ka buqqaase Abiy Ahmed mootummaa biltsiginnaati faannoo miti. Balaataa kana akka Abiyyiin ummanni Abiy irratti hin kaane akka ummanni Abiy irratti hin duulle kan hojjechaa jiru miidiyaa guddicha qabnu takkicha OMN za'aadii damee afur faannoo jiin wanta jaa Jaal Faqadaa jechuun raayyaa ittisa biyyaa irraa addan godhin arra marroo wajjin raayyaa hojjetee kan lolaa jiru inni miseensa ogoo gallakkise raayyaa ittisa biyyaa ta'e raayyaa ittisa biyyaa ucoomoo uffatee lolu jira akka nama waan haaraa gootanii asiis ummata kana waboo jibbisiisuudhaaf akka Nabii Muhammad arrabsiisu kan godhe ummata biltsiginnaati. Itti gaafatamaan Jaal Faqadaa akkuma baay'isaatiin akkuma baay'isaa jeneraal Biraanuu Juulaa wajjiidhaan soddaa waliin hojjetan baacaa dabalee wajjiin waliin hojjetan baacaa dabalee Ameerikaa gaafa dhaqe eessa dhaqe nuti nu jalaan baatan nuti
نجلان باتن رايا اتسابيا أيجا ورانا إثيوبيا نمشي نبي محمد الرفسي أجا إساني رافضتي أمتك أنا جبسي سود نبي كيني الرفسيسن أمت أنجوجة شاف نبي كيني الرفسيسن من نكون جال فكنا جتا أقو ما جتا baca nabala jetta walid Amerika turan baca nabale gafa Amerika dak gafa Nabi Muhammad ar-Rasul da firo murasa dura sallallahu alaihi wasallam islama jibba barre obo lakan nama koda urrije argama kana kanne buranu julati fi abi ahmad nabi ar-Rafsi sini cesan masrajja qabnanuti qabataman maaliif yoo naan jettan baacaa dabalee Ameerikaa ture isa bira sanboodaan nimichi wanta godhe nimichi kuni itti gaafatamaa faqqadaa kan namuunuma beeka kara biraatiin wal fuudhan obboleetiin soddaa Biraanuu Juulaati no problem garuu woboo biltsiginnaati isaan takkijibaata abiyyi jaarrate ala kanaa kan islaama za'aadii jani arrabsu akka godhaa jiru abiyyiidha jejee Muntati. Irrat qabdan amma oomini nama irrat qabemi gana irrat qabdan. Namni Nabi Muhammad akka arrabsamu godhe Abiy Ahmad. Ani qabata manni sini. Burhanu Juulaa faati baacaa dabalee faati. Nimicha kana erganii jechuun miseensa obootiitu Nabiyyi arrabse akka jedhaniif. Nimichi garuu arragin saaxilamee jaalfaqadaa wajjin jira. Jaalfaqadaa jechuun raayyaa ittisa biyyaa maqaa obootiin sossobu jechuudha. Amma dubbiin isin diigaltee jirti. Laalame garee ani maqaa isaanii kaasuullee hin barbaadu. Gareen jaalfaqadaa diasporaa yeroo iccitii baasee akkatti OMN qeeqaa jiran laala. Jaalfaqadaan kaleessa akkana ture laalame gurbiisan beekan bulummaa faa laala. Grupi isaanii ilaalame grupi jaalfaqadaa kana ka Facebook alaala akkatti way waatan OMN ingize ummata kana saaxilu waa hunda ni beeka OMN kana gubbaatti xoqanuuf akkana dubbaa ala kulli haal namni wallaggatti ummata bobbaasee woboo hiikkachiisanii maarree hiikkachiisanii Abiy Ahmad kallattiidhaan raayyaa ittisa biyyaa huccuu woboo uffisee ummata irraa hiikkachiisee maqaa faannootiin ummata ficcisiisaa jira. Faannoon dhugaa gaara seentee isaan falmaa jirti. Faannoon Abiyyiin mormitu gaara seentee jirti. Zamana kaaseen fan halkanii guyyaa kanatti biltsiginnaa akkuma marroo lafa haxaawaa jira. Malee waa'ee wallaggaa keessa waa'ee wallaggaa akka quba qabu raayyaa ittisa biyyaatii fi amma gadi bu'anii OMN Dammaqa Makoonini gad deebisan. Laa waari ani jeessa way olte Dammaqa Makoonini fi Abiy Ahmad garaagarummaa qabani. Duraan faannoo mootummaa miti. Dubbii dhiitana sirri dhaggeeffadhaa yeroo hedduu. Kajibbaa kiyya qabdu rakkoon qabu. Amma garuu torbaan maayirratti Dammaqa Makooniniitiitu Dammaqa Makooniniitu wallagga ficcisiisaa jira. Dammaqa Makooniniitti ol kaasan jechuudha. Amma faannoo dhiisanii xiqqasho uummanni koomantii jalatti amma OMN deemee faannoon jeeinaa mootummaa biltsiginnaa jaa'anii koomantii godhan. Amma Dammaqatti ol deemu. Dammaqamii fi Abiyyiin garaagarummaan qabu. Namni tokko shiftaan seene nama dhibbatti illee ajjeesee yeroo takka ni baha. Gurbiin takka seentee garuu amatatti mana gubanii naannoo Amaaraa Abiyyi bulchaan jiru jechuudha. Akkuma Tigraay jalaa baatee humni federaalaa poolisiin federaalaa kaambiin waraana raayyaa ittisa biyyaa naannoo Amaaraa bulchaan jiru. Zamana kaasee faa maaliif itti dhukaasanii bosona naqan? Bosona maa jalaa seena? Nama isa morme dhoyeetti bosona naqaa. Ta wallagga gubdu tana, ta ummata nagayaa gubdu tana. Aqlil Abiid jette boo Arabni Aqlil Abiid. Ala kulli haal
OMN oduu kee sirreeffadhu. Jaalfaqqadaan raayyaa ittisa Abiyyi akkasitti godhadhu. Woboo fakkaatanii sassooni no. Maayii irratti dhaamsa tokkoon isiniif dhaamee asuma irratti xumura. Hedduullee haasuu hin barbaadu. Abiyyi Ahmad Jaalfaqqadaa Biraanuu Juulaa Agumaa Baay'isaa shira kana xaxaa jiran. Paartiin mormituu waan kana ni beekti. Isaanis 2027 mu'ama shanbooda mormii eegalan fakkaata. Mindaa isaanii nyaachuu jireenya isaanii jiraachuudha. Waan kana saaxiluu isiniitu ummata kana fixaa jiraa jechuu miti. Jaalfaqqadaan hojiin isaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin raayyaan ittisa biyyaa hojii tahee raayyaa ittisa biyyaatiifiitu naanneessee deeman. Isaan ganda tokko gisee seenu ganda san dhaqee Amaara ta'uu Oromoo ta'uu ajjeesee nuti woboodhaa ani woboodha jee warra woboodhaa maqaa wobootiin sossoo garuu raayyaa ittisa biyyaatiin marsee deeman. Ani amma isarra ka isa marseetii fi kan buyya bulchaa jiru sanitu ummata fixaa jira sanittiin gabaabsa. Maqaa wobootiin ta'uu ka ajjeesee maqaa Abiyyi Ahmad dhume. Jaalfaqqadaan ajaja Abiyyiin deemee ummata fixaami bakka inni ajajamaadha. Raayyaa ittisa biyyaa hojiidhaan hojjeta. Abiyyi Ahmad hojiin hojjeta. Ergama fudhatee ummata fixa. Kan ergama hannuu kanaa fi kan biyya bulchaa jirutti gaafata. Jaalfaqqadaa achitti waliin jeeyina. Jaalfaqqadaan nama ajjeesiyees kan Amaara yeroo hedduu qalu isa. Ni beeyna. Abiyyi Ahmad irraa fudhatee ergama qabuu dadhabeeti masaraa dhufee hojii ta'a. Biraanuu Juulaa fa'aa hojii walii galeeti akka nama raayyaa hojii wal loluu fa'aa godheeti ummata wanta godha burjaajeessa. Beekamaadha. Wamuma cabsuuf marruma cabsuuf adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf Oromoon akka bilisoomneef godhuuf. Woboo yeroo jabaatte maqaa wobootiin dhaqanii Amaara ajjeesu maqaa Oromootiin dhaqanii Oromoo ajjeesu. Ani hundarra tana namoonni beekaa dhiisi. Yeroo hunda miidiyummaan xiqqichaan qabnu himmenniin asoo beekuu Abiyyi Ahmad akka Oromoo fixaa jiru faannoo siin jira. Faannoo biyya bulchaa jira. An bakkuma tana bakki garaana gubatu. Akka Abiyyi irratti uummanni Oromoon addunyaan hin xiyyeeffanne Oromoo ajjeesaa jira kan jenneef faannoo uummata fixaa jira jira. Oduun niwusiin hojjetamtu. Oduun OMN yeroo hunda zeenaan hojjetamtu attenshina namaa hatu yaada namaa jijjiiru saayikiloojikalii jaanin kan waan san karaa biratti meeshuu jechuu. Abiyyi Ahmad akka ummata fixaa jiru asoo harkanii OMN sa'aatii 24 faannoo jaamaaliif addunyaa fi uummanni Oromoo Abiyyi irratti akka hin kaaneef. Isaaniifis bizinasa ummata Oromoo dhiiga qisaasa. OMN himuu jira. Isinuu Jaalfaqqadaadha boo maal Jaalfaqqadaa qeexxanii. Meelaadha yoon hin kijibeen irra murteessa. Sila Abiyyi Ahmadiitu ummata fixaa jira. Abiyyi Ahmadiitu akkana godhaa jira yoo jaan uummanni Oromoo illee itti dammaqa. Addunyaallee itti dammeeyti uummanni illee ni baraarama. Amma ummata maqaa hin jirre boozanee naa hima akka mootii godha. Bara namni waa balleessee deemu biyya qabatee adii 24 waggaa 4 guutuu waa wanta godhaa jiru Abiyyi irraa gadi. Abiyyi bulchaa jira moo uummanni xiqqoo tana tafaannoo jaan tana biyya bulchaa jiran afu galuu diti uummanni na. Hojiuma isaa laalame. Kana haa akka sirreeffattuufi nan irratti duula malee waan biraatti fudhatina. Yeroo hunduu zeenaa ka hojjetu OMN marreen akkana nama godhee marreen akkasii jaal marree jaal jinni marree jaal kana ni beeyna eenyu ajajaadha. Biyya san eenyu kontirool godha. To'annaa eenyu jala jirti Oromiyaan amma bakki amma namni itti dhume to'annaa biyyo jala jirti moo to'annaa juntaa jala jirti. Kan qasuma.
toonnaa ippidiyoo jaloo jiraati ippidiyoo itti gaafatama nuti jaalfaqalaa fi faannoon beenu kan biyya bulchaa jiru ka daangaa eegu raayyaa ittisa biyya abiyyiiti ka ummata fixe raayyaa ittisa abiyyi lakki ani fixene hojii ummata san tarkaanfii itti fudhachuu faannoon san yoo ta isaa hin taane ta isaa taanaan baqa Abiyyi Ahmad jechuudha kana akkasitti addaan hubadhaa faqqadaa jechuun maqaa Oromootiin Oromoo ajjeesa maqaa Oromootiin Amaaraa ajjeesa ni beekna kana garuu kan karaa kannee fi to'atee bijina wanta maallaqa kannee fi hidhachiisee jeneraal Biraanuu Juulaatii fi Baacaa Dabaleetiin hoogganamaa Abiyyi Ahmediin hoogganamaa nimicha hoogganamaa jiru hoogganoota dhiistaniitti warra ganda keessa deemee nama ajjeesu za'aa takka turuu hin danda'u yoo isaan hin barbaanne hanqanaan jiru barbaada galatooma ala kanaayis namni Abiyyi Ahmediidhaaf maqaa woboodha biltsiginnaa guddaan Abiyyiif hojjechaa ani woboo jiru agumaa baay'ee saafaadha soddaa jeneraal Biraanuu Juulaa yeroo hunda Finfinnee dhaqa tana quba qabaadha galatooma footoo isaa isiniif fida kan dhiyoo tana Finfinnee irra dhufe eeguttiin jira isiniif maxxansa nageetti Abiyyi Ahmad mujrimu